Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kiristoos du'aatii ka'eeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee Addaami ni bilisoomee kana booddee nagaa fi gammachuutu ta'e. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isinin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Baga torbee du'aa ka'umsaa guyyaa ja'affaa sanbata duraatiin geessan baga wajjumaan nu geenye. Eebbi qulqulloota araarsummaan giiftii keenya qulqulleetti dubroo Maaramiin dhiifamni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenya duukaa haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti torbeen ja'affaa tibba du'aa ka'umsaa yookiin immoo sama bara waqtii Faasikaa guyyaan ja'affaa maal jedhama jennee gaafa ilaallu dubartoota qulqullaa'oo yookiin immoo qulqulloota dubartootaa kan jedhu moggaasa maqaa kanaa qabateera jechaadha. Guyyaa kana qaama mana kiristaanaa kan taate, qaama mana kiristaanaa kan taate gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qaama Kiristoosiin kan taate guyyaa har'aa kana shittoo dibuudhaaf sodaa isaanii Kiristoos irra buufatanii, sodaa isaanii jaalala Kiristoos jijjiiranii jaalala adda ta'een qaama isaa barbaaduudhaaf gara awwaalaa deddeebi'aa kan turan dubartoonni bakka awwaala isaa yookiin immoo du'aa ka'umsaa jalqabaa kan argan dubartoonni dursanii waan arganiidhaaf dubartoonni mul'ata ergamootaa arguu isaaniitiin manni kiristaanaa isa kana guyyaa itti barsiistuudha jedha. Akkuma beekamu dubartoonni akkuma duuka bu'ootaa, akkuma qulqullootaa fi abboliiwwan biraa barbaacha Kiristoosiif gahee isaan bahan yookiin immoo taphatan gaafa ilaallu Maariyaam haadha isaa, haadha warraa Qolophiyaa fi Maariyaam Magdalaawit du'a Kiristoosiin booda gara awwaalaa dhaqanii hojii isaan hojjetan yookiin immoo barbaacha isaan Kiristoosiin taasisan hundumti keenya gaa ni agarra. Waa'een du'aa ka'umsa Kiristoos dursanii kan argan ergamoonni Waaqayyoo dubartoota lafa awwaalaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin immoo barbaacha deeman ergamoota Waaqayyoo naannaa sana buufatanii jiran gaafa arganii sodaa guddaan isaan irra bulee jedha. Maaliif? Ergamoonni Waaqayyoo amalummaa isaaniitiin waan nama sodaachisaniitiif sodaatanii nahanii yommuu isaan romman ergamaan Waaqayyoo hin sodaatinaa isa fannifame Kiristoosiin akkasin barbaaddan nan hin beekaa akkuma dubbate ka'eera gaafa jedhamu yaa gooftaa koo jette qulqulleettiin dubaroo Maariyaam, ati fudhatteetta yoo ta'e eessa akka keessa natti himi jechuudhaan garraamummaatiin qajeelummaatiin qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gaafatte jedha. Isa jiraataa, isa lubbuu qabu, duun isa hambisuu kan hin dandeenye, duun isa mo'achuu kan hin dandeenye, duun isa injifachuu kan hin dandeenye, duun isa irratti aangoo fi aaboo kan hin qabne, warreen du'an Alaazaariin du'a keessaa kaasee Xaabitaafaa du'a keessaa kaasee kan agarsiise duun isa hambisuuf isa qabu akka hin dandeenye ergamoonni Waaqayyoo misiraachuu kana ibsaniiru. Ayhudoonni warreen fannisanii ajjeesanii awwaalan akka inni hin kaane eegdota biyya lafaa, loltoota biyya lafaatiin yoo eegan iyyuu Kiristoos magnazii meeshaa kafana ittiin kafarame narraa hiikaa
awwaalicha naaf banaa jedhee otoo hin himin guyyaa 3 fi halkan 3 eeggatee Kiristoos ka'eera. Dubartoonnis ga'ee kana keessaati dubartoota qulqullaa'oo kan jedhu moggaasa maqaa kanaa argateera jecha. Akkuma abboolii darbanii dubartoonnis Kiristoos faana jiraachuu fi Kiristoos faana deddeebuu keetti ga'ee mataa isaanii akka isaan qaban hundumti keenya asirraa ilaaluun barbaachisaadha. Keessumaati ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra ummata Ibroota boqonnaa 11:33 kaasnee dubbii jiru gaafa ilaallu akkana jedha. Innis maal jedha? Isaanis amantiidhaan mootolee ni mo'atanii gaarummaas qajeelummaas raawwatanii sagalee abdii isaaniif kenname argatanii afaan leencaa cufanii humna ibiddaas balleessanii seefi jalaas ba'anii dadhabbii isaanirraatii cimanii loltootaan cimootni warra ta'an loltoota warra hin amanne ari'atanii jedhee ka'eetu dubartoonnis du'a isaanii du'aa ka'umsaan simatanii warreen kaanis fayyina akka simataniif kan caalu du'aa ka'umsaa akka argataniif hanga du'aatti rukutamanii yookiin immoo reebamanii jedheetu jecha kana irratti gahee dubartoonni illee amantaa fi mana kiristaanaa keessatti qaban qulqullichi Phaawulos yaada kana yookiin immoo sagalee kana nutti himaa jechaadha. Egaa gaheen dubartoonni barbaacha lafa awwaala Kiristoos iddoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos itti fannifame taasisan bifa salphaatiin waan salphaatiin kan himamu kan dubbatamu miti. Gahee qabu. Kana irraa ka'uutiin maqaa dubartoota qulqullaa'ootiin tibbi du'aa ka'umsa guyyaan 6ffaa Qidduusaan Aanesti qulqulloota dubartoota yookiin immoo dubartoota qulqullaa'oo fakkeenya guddaa taasisee asirra jira. Wangeela Maatewos 28:1, Wangeela Maariqoos 16:1-8, Luqaas 24:1-12, Yohaannis 20:1-18 seenaa dubartoota kanaa kan nu barsiisuu fi kan nu gorsuudha jecha. Kanaaf hundumtuu amantaa keessatti gahee akka inni qabu, dubartoonnis akka abboolii keenyaa gahee akka isaan qaban, keessumaa jaalala Kiristoosiin lapheen isaanii tuqame, jaalala Kiristoosiif jecha Kiristoos lafatti awwaalame gaafa guyyaa 3ffaa sanbata duraa barii obboroo Maariyaam Magdalaawit haati warraa Qolophiyaa fi Maariyaam haati isaa barbaacha isaan taasisan kan irraa agarruu fi fayyina mootummaa Waaqayyoo argachuu fi dubartoota dhiirota yaadi jedhu akka hin jirree fi hunduu gahee fayyinaa qabaachuu isaa bal'inaatiin ni arganna jechaadha. Kanaaf mul'ata ergamoonni argan itti aanee dubartoonni arganii ergamaan Waaqayyoo bifatti meetiin dhaqanii ilaalanii duwwaa ta'uu duwwaa awwaala gaafa ilaalan gara Galiilaatti isin dursa jedhaati himaa ergaa jedhu Kiristoos itti Muusaa sirraati hundumti keenya kan hubannuu fi kan barannu ta'a jechaadha. Kanaaf haadholiin keenya dubartoota ta'an mootummaan Waaqayyoo galuudhaaf saalaan gosaan hiddaan kan qodame too hin ta'in fakkeenyaatiif dubartoonni ciccimuun kan akka qulqulleettii Arseemaa, dubaroo Maariyaam, kan akka Saaraa,
kan akka Haannaa fa namoota baay'ee seenaa amantaa keessatti kaasuun hin dandeenye. Hojii amantaa isaan abboolii biratti hojjechaa turanii fi jireenya isaan amantaadhaan jiraachaa turan. Ni jiraachuu laaluun asirraatii baratama. Dubartoonni qulqullaa'oo barbaacha isaan Kiristoos irraa kaasanii awwaalamuu isaa irraa kaasanii haadha isaa waliitiin gara fannoo qarqaraan yoo deemanii barbaacha isaan Kiristoosiin taasisaniif asirraatii barnoota guddaa ergaa guddaa kan itti barannuu fi kan irraa fudhannu jecha. Kanaaf dubartoonni du'aa ka'umsa Kiristoosin dursanii argan. Duuka bu'ootti labsii kana himan. Akka inni gara Qaliilaatti isaan dursu akkaan dubbatan. Bara kana keessa maal jiru? Maal keessa jiru? Akkamitti deddeebi'aa jiru? Isa jedhu san ilaaluu fi beekuun hunduma keenyarraa ni jiraata jecha. Kanaaf egaa dubartoota qulqullaa'oo akkuma abboolii qulqullaa'oo du'aa ka'umsa Kiristoos keessatti gahee isaan taphatan gahee salphaa akka hin taane sirraa barachuu fi beekuun hunduma keenya nu fayyada jechaadha. Nuti hundumti keenya mul'ata Maariyaam Magdalaawot fa'aa qabannee Kiristoosin barbaadu jireenyaatiin Kiristoosin argachuu gaafa du'e too hin ta'in gaafa dhibamne too hin ta'in gaafa kufne too hin ta'in otoo lubbuun jiru otoo lubbuun deddeebinu amantaa eegnee gaabbii gallee foon isaa fudhannee jiraachuun hunda keenyarra jira. Ga'ee kiristaanummaa eeguu fi baruun nurra jira jechaadha. Gaa warra Waaqayyoo isaan file Waaqayyoon dinqii isaa guddaa irratti raawwachuu taasisuu hin danda'a. Guyyaan kun dubartoota qulqullaa'oo jedhamee sanbanni duraa yookiin qidaamee kan jennu kun gaafni du'aa ka'umsi torbeen borii jedhamee akka irraa kan waan ta'eetiif Waaqayyo sinfaadhaa ta'uu jajjaba.